Kam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota og-artii afaan Oromootiin kan waliin ilaalaa turre. Innis immoo kan kutaa 5ffaa boqonnaa 1ffaa baay'ee isaa waliin ilaalleetu addaan kunne. Har'a immoo mata duree argama halluuwwanii kan jirudha dhaabbanni ture jechuudha. Yeroo darbee bocawwan, sararawwanii fi gosoota isaanii hunda isaanii kanneen akka foormii jedhaman ilaallee tokko tokko isaanii ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo argama halluuwwanii mata duree jedhu kan ilaalludha jechuudha. Argama halluuwwanii gaafa ilaallu halluuwwan akkaataa argama isaaniitti bakka lamatti akka isaan qoodamanidha. Isaanis immoo halluuwwan ifa aduu yookiin immoo uumamaan kan jiranii fi nam-tolcheen halluuwwan uumamaa lamatu jiru. Halluuwwan kana lamaaniin kan ilaalludha jechuudha. Halluuwwan kana lamaan keessatti halluu ifa aduutiin argamu yookiin kennamaan uumamaan kan jiru halluu uumamaa kan jedhaman halluuwwan kanneen akka maqaa isaaniirraa hubatamutti carallaa yookiin ifaa kallattiin argaman kan namni harka isaatii walitti makee yookiin da'een argamne halluuwwan ifa aduun argamanii jedhamu. Isaanis akka baala biqilootaa, daraaraa biqilootaa, ija biqilootaa, hidda biqiltootaa, cilee, daaraa, biyyee kan fakkaatan warri kun halluuwwan ifa aduu warreen jedhamanidha jechuudha. Halluuwwan ifa aduu cilee keessatti ifa aduu yookiin uumamaan kan mataa isaati jechuudha. Inni kan biraan halluuwwan nam-tolchee sadarkaa sadiitti qoodamu. Halluuwwan nam-tolchee warreen jedhaman immoo halluu sadarkaa 1ffaa, halluu sadarkaa 2ffaa fi halluu sadarkaa 3ffaa jedhamu jechuudha. Halluuwwan sadarkaa 3ffaa, sadarkaa 1ffaa halluuwwan haadhoo yookiin bu'uura jedhamanii beekamu. Halluuwwan kutamaan kun lakkaawamanii fi akaakuu garaagaraa qabaatan irratti mul'atan halluuwwan bu'uuraa yookiin dibaaf oolan sadan walitti makuun halluu akaakuu biroo uumanidha jechuudha. Isaan kun halluuwwan sadarkaa 1ffaa jedhamu. Halluuwwan bu'uuraa jedhamanii kan isaan beekaman sadan isaanii diimaa, keelloo fi cuquliisadha jechuudha. Warreen kun sadan halluuwwan sadarkaa 1ffaa warreen jennudha jechuudha. Halluuwwan bu'uuraa kun kallattumaa wantoota uumamaan jiran irraa argamee halluu akaakuu kan biroo walitti makamanii yookiin hidhamanii kan argaman miti jechuudha. Akaakuu sadan kun diimaa, keelloo fi cuquliisa jechuudha. Inni kan biraan halluuwwan sadarkaa lammaffaati. Halluuwwan sadarkaa lammaffaa dabareedhaan hanga walqixa yookiin immoo parsantii 50-50 ta'een walitti makamanii halluu argamuu danda'an sadarkaa lammaffaa jennaan. Isaanis immoo burtukaana, bunoo, magariisa fi dhiilgee warreen jedhaman kun halluuwwan sadarkaa lammaffaa jedhamanii warreen beekamanidha jechuudha. Akkaataa argama halluuwwan sadarkaa lammaffaa akkaataa asii gadiitiin diimaa, ida'uu, keelloo walqixa maallata burtukaana waan lamatti 50 walitti laata. Diimaa, ida'uu, cuquliisni dhiilgee yookiin vaayoleetii laata. Keelloo, ida'uu, cuquliisni immoo magariisa laata. Halluuwwan sadarkaa lammaffaa jedhamaniitu beekamu jechuudha. Inni kan biraanii halluu sadarkaa sadaffaati. Halluun sadarkaa sadaffaa immoo halluu sadarkaa lammaffaa tokko dabareen yookiin hanga walitti ta'een yeroo walitti makaman halluuwwan sadarkaa sadaffaa kennu jechuudha. Isaan kun immoo halluuwwan sadarkaa sadaffaa immoo 6tu jiru jechuudha. Diimaa, burtukaana, diimaa, dhiilgee, keelloo, burtukaana, keelloo, magariisa, cuquliisa, dhiilgee fi cuquliisa magariisa jedhamanii sadarkaa sadaffaa keessatti warreen hiramanidha. Akkaataa walitti makama halluuwwan sadarkaa sadaffaa akka asii gaditti gaafa ilaallu diimaa, ida'uu, dhiilgee, diimaa, hir'isuu, dhiilgee, diimaa, ida'uu, burtukaana, diimaa, ida'uu, hir'isuu, burtukaana, keelloo, ida'uu, burtukaana walqixa, keelloo, hir'isuu, burtukaana, keelloo, ida'uu, magariisa, keelloo, hir'isuu, magariisa, cuquliisa, ida'uu, dhiilgee, cuquliisa, hir'isuu, dhiilgee, cuquliisa, ida'uu, magariisa walqixa, cuquliisa, hir'isuu, magariisaan laatee sadarkaa sadaffaan haala kanaatiin kan inni kennu jechuudha. Maqaan moggaasa halluuwwan sadarkaa sadaffaa maqaa isaanii kan argatan halluu bu'uuraa yookiin haadhootu jalqaba dhufuu qaba jechuudha. Inni jalqaba sadarkaa tokkoffaatu jechuudha. Sababni isaas halluu sadarkaa sadaffaa keessatti hammi halluu haadhoo irraa waan caaluuf jechuudha. Maqaa irraa fudhatamaniitu sadarkaa tokkoffaarraa gara sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa sadaffaatti ce'u jechuudha. Inni kan biraan bakkadha. Bakka kan jennu harka kee waraqaa irra kaa'uun akkuma harka kee waraqaa irra keessatti naannessuun qubeessuudha yookiin fakkeessuu keessatti kan nuti argannu bakkadha jechuudha. Innis immoo bakki caaculee ogargaa keessaa isa tokko ta'ee haala safarrii fi walirraa fageenya wantoota hojjetaman jidduu jiru yookiin immoo bakka waan tokko hin qabamu jechuudha. Bakki waan tokko gadi immoo fakkeenya kan qabuu fi gadi fageenya kan hin qabne ta'ee mul'achuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas bal'ina naannawaa bocaan fi foormiiwwan jidduu jiran bakka jennaan jechuudha. Sookkisa. Sookkisa kan jedhamu wantoota naannoo keessatti argaman
akkaataa lallaafinaa fi jajjabina yookiin quuqqaa isaaniitiin qooduun garee gareen irratti mul'atan sookkisa jennaan jechuudha. Isaan harkaan qaqqabne waan nama quuquu danda'an yookiin waan jajjabaata ta'anii jechuudha. Isaan sookkisa jennaan jechuudha. Inni kan biraan amala jajjabinaa fi laafina ni qabaatu. Inni kun immoo qulqullina qaamichi yookiin danaan qaamota ofirraa qaban kan argisiisu jajjabaachuu isaanii sookkisa jennee ilaalla jechuudha. Argama sookkisaa keessatti immoo wantoota akka addaan baafachuun kan danda'amuuf ijaan ilaaluu fi harkaan qaqqabu yoo ta'u, argamni isaa immoo uumamaanii fi karaa nam-tolcheedhaan jechuudha. Kanaaf sookkisa bifa lamaan adda baafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni tokko sookkisa ijaan qofa ilaallu addaan baafamuu yookiin sookkisni kun sookkisa qaamolee wantoota qaama wal qixxaataa ta'anirra ijaan qofa ilaaluun addaan baafannee kan nuti sarara wayyaa wal vaaliyuu boca halluu kana fakkaatan ittiin ilaallu jechuudha. Bifa kanaan qabaatu. Inni kan biraan immoo kan nuti harkaan qaqqabne ilaalla. Sookkisni ijaan ilaallee harkaanis tuttuqnee addaan baafannu immoo sookkisa qaamolee wantoota qaama jajjaboo qaban kanneen ijattis mul'atan akkasuma harkaanis tuttuquun addaan baafamuu danda'an irratti kan mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf mukarratti qola mukaati jechuudha. Qolli mukaa kun jajjabaataadha. Harkaan qabnees ijaan ilaallees maal gochuu dandeenya? Addaan baasuu dandeenya jechuudha. Sararoota addaa akka asii keessatti immoo sookkisa mataa keetii yookiin sarariitti dhimma bahuun jechuudha. Ijaan ilaallaman harkaan qaqqabne jabaata lallabanidha jennee ilaaluu dandeenya. Garuu harkaan ijaan ilaallee adda baasuu dandeenya. Wantoota quuqama qaban ta'uu isaanii jechuudha. Mee vaaliyuu iskeelii. Vaaliyuu iskeelii garaagarummaa ifaa dimimmisaa fi dukkana fakkii asiin gadi irratti mul'atan adda baasuun fayyada jechuudha. Inni kun immoo vaaliyuu iskeeliin isaa dukkanaa'uu, dimimmisuu fi kanneen kana fakkaatan ittiin adda baasuudhaaf kan nuti ilaallu. Vaaliyuu jechuun hojii ogargaa yookiin wixinee hojjetamu keessatti ifummaa, dimimmisummaa fi dukkanaa'aa waan tokko agarsiisudha jechuudha. Dukkana keessatti hojjetamaa ramoo, ifa keessatti hojjetamaa ramoo, duumessa keessatti hojjetamaa ramoo isa jedhu san daalacha waan daalachaa itti marseera isa jedhu san addaan baasuuf vaaliyuu jedhama jechuudha. Vaaliyuun iskeelii garuu addeenyummaa irraa gara gurraachummaa yookiin gurraachummaa irraa gara addeenyummaatti halluu tokko kan argisiisu vaaliyuu jennaan jechuudha. Kunis immoo ogummaa dibaa halluu keessatti addaachaa deemuu yookiin gurraachaa deemuu halluu tokko kan ittiin argisiisnu vaaliyuu jenneetu addaan baasna jechuudha. Kanaaf vaaliyuun kan haala kanaatiin gurraacha irraa gara daalachaatti, adii irraa gara gurraachaatti kan deemuun addaan baasuu ni dandeessa jechuudha. Inni kan biraanis bifa biqilootaatiin gar tokkoon bishaate yookiin gar tokkoon gurraacha gar tokkoon immoo addaachuusaa kan nuti ittiin addaan baasnu vaaliyuu jennaan. Caacculee muuziqaatiin kan biraa caacculee muuziqaa keessatti muuziqaan afaan waliigalaa ta'ee barnoota isaaniis mataa isaa danda'e kan qabudha. Akkuma nyaanni tokko nyaata mi'aawaa ta'ee dhiphachuuf dhiyeessuun garaagara walitti dabalamee qophaa'u muuziqaanis immoo dhandhama gaarii argachuuf caacculee garaagaraa walitti qindeeffamee dalagamoota isaan keessaa rukuttaa yookiin riitimii, yeedalloo, tuuta sagaleewwan yookiin harmanii yaa'insa saffisa adeemsa muuziqaa haala ittiin sagaleen suni adeemsifamu sagalee yookiin piichii haala sagaleen sun ittiin bahaa jiru sun haala sagalee jenna muuziqaa yookiin caacculee muuziqaa keessaa tokko jechuudha. Hanga guddinaa fi xiqqeenya sagalee daayinaamikii ol ka'uuf gadi bu'uusaa foormii fi ijaarsa garaagaraa kan of keessatti haammatedha jechuudha. Rukuttaa yookiin riitimiin ni jennu riitimiin rukuttaa muuziqaa keessatti riitim jechuun rukuttaalee yeroo fi ariitii wal qixa ta'een ittiin fufinsaa yookiin immoo irra deddeebiin tuqamuun dhaga'amanidha jechuudha. Haalli uumamaa riitimii seera uumamaa wajjin hedduu walitti dhufeenya kan qabudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhaannaa, dhiichisa onnee, deemsa miilaa, guluffii fardaa fi kana fakkaatan inni kun maal jennaan riitimii jenna. Ergan takkaa wal faana kan inni socho'u jechuudha. Yaadameen muuziqaan ibsamus mataa fi boqonnaa turtii yeroo keessatti deddeebii kan raawwatamu inni sun riitimii jedhama. Sagaleen immoo nootaalee fi boqonnaalee kun immoo riitimii yaa'insa irraa sirna qabeessa ta'e akka dhaga'amu godha jechuudha. Dabalataanis riitimii muuziqaa mataalee fi boqonnaalee turtii hagamii fi akkaataa kamiin akka taphatamu agarsiisu jechuudha. Riitimiin caacculee muuziqaa keessaa immoo isa wiirtuudha jechuudha. Kana jechuun caacculee muuziqaa kan biroo walitti hidhuu fi qindeessuu keessatti riitimiin shoora olaanaa qabaata jechuudha. Riitimiin qabiyyeewwan garaagaraa of keessaa qaban keessaa immoo mallattoo agarsiisa yeroo. Mallattoon agarsiisa yeroo kan nootaalee fi boqonnaalee ittiin shallagamaniif qindaa'edha. Innis gabatee muuziqaa sarara riitimiin irratti barraa'u yookiin immoo jalqabu irratti kan to'atamu ta'ee baay'inaa fi akaakuu gurguddaa sarara qooduu tokko keessatti argamu kan argisiisanidha jechuudha. Akkasuma lakkoofsa lama yookiin bakka ta'u ta'e irratti jalatti yookiin immoo kan barreeffamudha jechuudha. Inni kunis haala kanaatiin yeroo barreessine agarsiisudha. Fakkeenyaaf riitimiiwwan isaanii haala kanaatiin yeroo isaan deemanidha. Rukuttaawwan yookiin akaakuu mataa nuusa lamaa qooduu tokko keessatti taa'u yookiin gatiin isaanii yeroo shallagamu gatii noota nuusa lamaa wal qixa kan ta'e qooduu tokko keessatti
taphatamuu isaa kan hubachiisan haala jalqabaatiin qabu gadi bu'aa ol ba'aa gadi bu'ee yeroo tokko kan rukutamu ol ka'aa fi gadi bu'aa kan deemu kan rukutamudha jechuudha. Inni kan biraa meetirii. Meetirii muuziqaa keessatti rukutama meeqatu yeroo murtaa'aa tokko keessatti akka rukutamu kan ibsu immoo meetirii jennaan jechuudha. Rukutaan tokko daqiiqaa meeqa keessatti yookiin immoo haga muuziqaa sana keessaa hagam rukutamaas hanga guddinaaf xiqqeenya sagalee muuziqaa yookiin daayinaamikii. Isa keessatti daayinaamikii ol ka'iinsaaf gadi bu'iinsa sagalee yookaan immoo guddinaaf xiqqeenya sagalee kan agarsiisu haala uumamuu sagalee irratti hundaa'uun daayinaamikii bakka lamatti qoodamu. Isaanis immoo daayinaamikii dhaabbataa fi daayinaamikii jijjiiramaa jechuudha. Dhaabbataa kan nuti jennu wal qixxaatee kan aga xumuraatti jijjiiramaan immoo yeroo haala sagaleen ol ka'uuf gadi bu'u keessatti kan jijjiiramaa deemu jechuudha. Daayinaamikiin dhaabbataa sagalee murtaa'aa wal fakkaataa ta'een muuziqaa akka taphatamu kan taasisu yoo ta'u, fakkeenyaaf osoo sagalee hin harkisiin yookiin gadi hin xiqqeessiin akkuma isa jalqabaatti fuun taphachuun daayinaamikii yeroo barreessinu yeroo baay'ee mallattoolee fi gabatee fayyadamuun keessatti PP yookiin immoo piyaanisimo sagalee baay'ee laafaa, sagalee laafaa xiqqaa, sagalee giddu galeessa laafaa, sagalee giddu galeessa ol ka'aa, sagalee ol ka'aa guddaa, sagalee baay'ee ol ka'aa guddaa kanneen jedhaman sun haala kanaatiin sagalee daayinaamikii jijjiiramaa kan nuti jennu immoo sagalee muuziqaa haala wal fakkaatu irraa kan hin turre ta'ee suutaan ariitiin yookaan akka tasaa dabalaa adeemu jechuudha. Yookiin hir'achaa yookiin xiqqaachaa dikireesandii deemuusaa kan argisiisu fakkeenya daayinaamikii jijjiiramaa jechuudha. Mallattoo sagalee suuta cimaa guddachaa deemuu mallattoo sagaleen suuta hir'achaa xiqqaachaa deemuu isa argisiisu haala kanaatiin jechuudha. Inni kun xiqqaachaa guddachaa yeroo deemu daayinaamikiin inni jijjiiramaadha jechuudha. Yeroo sagaleen baay'ee ol ka'aa guddaa ta'een dalagamuuf sagalee gadi bu'aa xiqqaa ta'een dalagamu miirri nu keessatti uumamu walitti faallaadha jechuudha. Fakkeenyaaf muuziqaan daayinaamikii sagalee ol ka'aa keessa si'aayina akka muuziqaan sun hordofatan nu taasisu yoo ta'u muuziqaan daayinaamikii gadi bu'aa immoo gara miira tasgabbii qabuun hordofuu nu taasisan jechuudha. Inni kan biraan dhandhammii mi'aawaa irratti akka dhandhamamu kan taasisu. Namoonni muuziqichaaf xiyyeeffannaa akka kennan kan taasisu gadi bu'uuf ol ka'uunsaa sababa daayinaamikii jijjiiramaa kanatti. Saffisa adeemsa muuziqaa yookiin teempoosaa fi isa keessattis teempoo saffisa muuziqaa yookiin baay'ina rukuttaa yeroo murtaa'aa tokko keessatti raawwatu kan argisiisudha. Fakkeenyaaf alegiroon kan jedhu alegiroonii muuziqaa ariitiidhaan taphatamu argisiisa. Andaantee haala saffisa gadi galeessa muuziqaan sun ittiin argisiisu. Adaajoon yookiin leentoo kan immoo muuziqaa suuta taphatamu kan argisiisu. Kanneen kana of keessatti qabatee jiraachuu yeedalloo. Yeedalloon immoo walaloo isaa jennu jechuudha. Yaada hiddama muuziqaa keessatti iskeeliin muuziqaa ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa sagalee piichii ibsuuf isaa bu'uuraati jechuudha. Ol ka'iinsi fi gadi bu'iinsi sagalee iskeelii keessatti uumamu ijaarama yeedalloo sirrii uumuuf nu tajaajila jechuudha. Meejera yookiin iskeeliin muuziqaa hundumtuu hariiroo kallattii yookiin rarraatii maayinorii of isaan qabu. Kana jechuun immoo meejarii fi maayinarii iskeelii hariiroo kallattii waliin qabaatan furtuu tokko irratti ijaaramu jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroo kallattii meejarii fi maayinarii irratti iskeelii C yookiin doo fi aalaa asiin gaditti tarreeffamanidha jechuudha. Maaliif meejarii fi iskeelii isaaniidhaan kan inni rukutamaa deemu keessatti meejarii iskeelii maayinarii iskeelii isaanii keessatti jechuudha kan inni rukutamaa deemu. Yeedalloo yaa'in sagalee isaa gurra dhaggeeffattoota hawwatu kan ibsudha jechuudha. Kana malees immoo yeedalloon tuuta sagalee muuziqaa garee tokkotti ramadamuun qindeeffamuun kan uumamu ta'ee caaculee bu'uuraa lama of keessaa qabaata jechuudha. Isaanis piichii fi turtii yookiin dureeshinii jennuudha jechuudha. Piichiin jechuun haalli amala sagaloota garaagaraan kan ittiin ibsamu ta'ee sagalee yeroo meeshaa muuziqaa taphatamu yookiin sagalee namaatiin kan jedhamu ta'ee sagalee wal fakkaataa osoo hin taane sarara garaagaraa irratti sagalee adda addaatiin kan hojjetamu piichiidha jechuudha. Turtii yookiin dureeshinii yoo jennu immoo hanga dheerina yeroo gabaabina sagalee tokko kan ibsu yoo ta'e turtiin sagalee sanaa hanga sagalee yookiin boqonnaan itti aanu jalqabutti isa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf nootaan guutuun tokko turtii hanga rukuttaa sekendii 4 kan turu yoo ta'u nootaan nuusaa garuu hanga turtii rukuttaa sekendii tokko qofa kan turu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu dheerinni sagaleewwan lamaan gubbaa irratti isaaniif turtii adda addaa kan isaaniif kennan immoo yeedalloo jennaan. Tuuta sagaleewwanii yookiin haarmanii. Tuuta sagaleewwanii keessatti immoo sagaleewwan muuziqaa garaagaraa yeroo walitti qindaa'anii fi wal simatanii dalagaman harmoonii yookiin tuuta sagaleewwanii uumamu. Fakkeenya tuutni sagalee muuziqaa al tokkotti taphatamu harmoonii jedhama. Fakkeenyaaf sagalee muuziqaa aadaa kanneen ta'an keessaa ulullee sagalee doo, sii kan jedhaman kiraarrii sagalee mii fi maseenqoo immoo sagalee sool al tokkotti immoo
wal faana qindaa'anii yoo dhaggeeffataman harmanii uumuu. Kanaafuu harmoniin yeroo nootawwan yookiin sagalee lamaa fi isaa ol ta'an yeroo wal fakkaataa keessatti taphataman muuziqaa dhaga'amu. Inni kan biraan foormiidha. Haala muuziqaa tokkotti qindaa'uu fi raawwii karaa qindoomina isaa kan agarsiisu immoo foormii jedhama. Muuziqaan tokko yeroo barreeffamu yeedalloon, harmoniin fi rukuttaan isaa foormii murtaa'aa tokko qabaachuuf qajeelfama murtaa'aa ta'e tokko qabaachuutu irraa eegama. Foormii muuziqaa tokko immoo kan inni murteessu qoodduu yookiin baariidhaan addaan bahuutiin kan inni barreeffamudha. Inni kan biraan caaculee shubbisaati. Shubbisa keessattis akkasuma shubbisni qaama artii gochaa ta'e yaadota, miiraa fi muuxannoowwan keenya sochiin fayyadamne ibsudha. Shubbisni kunis caaculee asiin gadii of keessaa qabaata. Isaanis immoo caaculee kanneen of keessaa qabaatu keessaa qaama, sochii, iddoo, yeroo fi humna kan of keessatti qabaatudha jechuudha. Qaama kan jennu yeroo baay'ee sochiin rukuttaa muuziqaa hordofee qaama keenya bifa garaagaraan sochiin taasifamu shubbisa jedhama. Shubbisni kunis immoo tokko yeroo shubbistu guutummaa qaama isaa ishii yookiin gar-tokkoo qaama isaa qofarratti xiyyeeffachuun kan danda'amu qaamadha. Sochiin immoo tarkaanfii. Namni shubbisa keessatti hirmaate kamuu taasisu sochii jedhama. Sochiin shubbisaa keessaa hirmaannaa qaama keenya adda addaatiin kan taasifamudha. Haaluma kanaan fuula mataa yookiin harka sochoosuun kan shubbisamu sochii jedhamanii iddoo jechuun bakka sochii shubbisaatti raawwatamuuf itti fayyadamudha. Innis gulantaa kallattii karaa adda darbinsaa fi bal'ina sochiin gaafatu keessa ofitti naanna'an iddoo jennaan. Yeroon immoo yeroo hagamii akka shubbisa to'achuu qindeessuu keessatti hariiroon inni yeroo wajjin qabu olaanaadha. Yeroon shubbisa keessatti gahee inni qabu bifa asiin gadiitiin haa ilaallu. Yeroo turtii dheerina shubbisaa daqiiqaan safaramee akka dalagamu yaaduuf yeroo daqiiqaatti fayyadaman. Hariiroo shubbistoonni yeroo kenname keessatti waliin qaban fuulduraan duubaan waliinii fi ariitiin argisiisan keessatti shubbisa yeroodha. Humnadha. Shubbistoonni yeroo fi iddoo kennameef keessatti socho'uuf humna isaan barbaachisa. Shubbistoonni akkamitti akka socho'an akka jiran sochii bilisaa sasalphaa sochii humnaa qabu ifa taphaan akka argisiisu ta'uu mala jechuudha. Walumaa galatti shubbistoonni miira keessa isaanii jiru fuuldura akka baasan argisiisuuf humni isaan barbaachisu immoo humna jedhama. Kanaan haala ittiin ilaaluu dandeenyudha. Caaculee bartaaphee tiyaatiraa keessatti immoo bartaaphee tiyaatiraa jechuun barruu bifa waliin dubbiitiin akka diraamaadhaaf ta'utti kan nama fakkii walitti dubbatan kan waltajjii irratti himuu fi qajeelchan taatoo fi qopheessaatti karaa biraa immoo bartaapheen ijaarsa barreeffama barruu seenessa waltajjii akka qophaa'uuf barreeffamudha. Barruun kun bu'aa kalaqaa barreessuma barruu kana kalaqaan keessatti kan ilaalu bartaaphee jennaani. Bartaaphee keessatti immoo tiyaatirri seenaa seenessuuf tooftaa qindaa'an adda addaa kan itti fayyadamamudha. Innis immoo waltajjii irratti argisiisuu fi ogargii kallattiin seenessaa fi seeneffamni wanti taateen achirratti taasifamu bartaaphee keessatti kallattiidhaan tiyaatiraan caaculee bartaaphee tiyaatiraa ijaaruuf ni barbaachisu jedhamanii hunda qabatee kan dhiyaatu caaculee bartaapheeti. Isaan keessaa immoo caaculee bartaaphee inni tokko seenaadha. Seenaa bartaaphee tiyaatiraa keessatti teekniika tiyaatiraa hojjechuutiin ijaaramu yeroo baay'ee seenaa asoosamaa ta'e sababa bu'aan ittiin dabalamu jalqaba gidduuma kan qabu seenaa wal fakkaatan bifa tiyaatiraatiin kan barreeffamu seenaadha. Taatonni abbootii seenaa seeneffamuu qooddattoota seenaa sanaatti taatonni kunis namaaf uumamaa kanneen biroo ta'uu danda'u jechuudha. Taatonni kunis akaakuu barreessa barruu tiyaatira sana barreessin qooda isaaniif kenname irratti hundaa'uun ta'anii argamuu qooda isaanii seenessa keessatti kan taphatan taatota bartaaphee jennaanii jechuudha. Fakkaattii namoota addunyaa kanaa gubbaa jiraatanii fakkeessan yookiin ta'anii argisiisudha. Barreeffama taatoo gadii fakkeenyaaf qoraattii arga wanti wal barreessuun kan dhagahamu keessatti dhaabbii qaama isaanii, qor-qalbii, fedhii fi hawwii isaanii, amantaa isaanii, ilaalcha isaanii, qabeenya yookiin diinagdee, siyaasa isaanii, hojii isaanii, umurii isaanii, yaada isaanii, sadarkaa barumsa isaanii, amala isaanii fi kan fakkaatan kan of keessatti qabate bartaaphee ogartii kallattii jennaan jechuudha. Barreessaan tokko nama fakkii akaakuu isaanii, nama fakkii diriiroo, nama fakkii marsaa, nama fakkii hayyuu duree yookaan qoodataa aantee goobanaa galeessa masaanuu, nama fakkii jirama, nama fakkii akka hin jirre, nama fakkii tumsoo fi kanneen kana fakkaatan caaculee bartaaphee keessatti nama fakkii keessatti hammataman kan jiranii barreessanii kan dhiyeessan bartaaphee jedhamu jechuudha. Ergaa isaan dabarsan hojiin artii ogbarruu barreessitoonni quuqa isaanii gammachuu, gadda, fedhii fi hawwii walumaa galatti yaada jiruuf jireenya isaanii karaa isaanii ittiin ibsatan immoo ergaa bartaaphee sanaa keessatti kan darbudha jechuudha.
Inni kan biraan jaargochaa. Jaargochaa yookiin sabta'umsaa haala seensa tokko sababaa fi bu'aa wal qabatee tooraan yookiin tartiibaan itti ijaaramu haala ijaarsa gochaati jechuudha. Caaseffama ta'ee gocha seenaa keenya keessatti waliin addeessa akkasumas jaargochaa diraamaatti bu'uura kan ta'e waliddaan as keessatti qooda guddaa qabaata jechuudha. Sababni isaa immoo muudama yookiin teenshin adeemsa guddinaa seenaa sana keessatti gochaa yaadaaf waliin dubbii fooyya'uu yookaan furamuu qabu waan uumuuf kan jechuun waliddaan haala tasgabbii keessa hin jirre uumuun jaamaa yookiin daawwattoonni hanga xumura yookiin furmaata arganitti sardamanii akka sardan taasisa jechuudha. Kanaaf immoo jaargochaa gara fuulduraatti adeemsuudhaaf saba ta'umsaa jechuun sababa ta'umsa jechuudha. Sababa ka'umsaaf sababa xumuraa qabaachuu kan qabu of keessatti hammatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf gocha cicimtuu mootiin du'e giiftiinis ni duute allaattiin erga balali'e buqqeen cabee fi kan fakkaatan lamaanuu keessa sababaaf ta'umsi seenaa hin mul'atu jechuudha. Sababni isaa achumatti dhumee achumatti jaloo inni sun garuu gochi inni sun taphee sana keessatti adeemsa jalqabaafamee keessattuu waan qabaachuu qaba. Giiftiin abbaa warraa isaanii kan baay'ee jaallatan wanta isa du'aniif gaddi guddaan itti dhaga'amee rifatanii sanaan du'an. Fakkeenyaaf lammaffaa allaattiin buqqee baqattee osoo balaliituu buqqeen tasa harkaa bu'ee cabe. Fakkeenyi lamaanuu amma sabta'umsaa qaba. Sabta'umsi kun jalqaba jidduutti xumuraa qabaata jechuudha. Walumaa galatti gargochi haala caaseffama tartiiba seenaa qindaa'aan waraabbii ergamoota yookiin mul'ata qoqqoodinsa mataa tiyaatiraa walitti fufinsa gochaa walii gala tiyaatiraatti jorgochi kun caasaalee gorgochaa jedhaman isaan 5 keessa darbaa jechuudha. Piraamidii fayyadamnee akka asii gaditti ilaallu barumsa siingoo yookiin furmaata fufinsa saaxila yookiin taatota kan qabatu kan of keessatti qabateetu piraamidii kana keessatti ilaalla jechuudha. Yoomessa kan of keessatti qabatu yoom jechuun iddoo yookiin bakka kan bakka bu'ee ta'ee jecha lamarraa kan uumamedha. Yoomii fi eessadha. Yoom jechuun yeroo yoo ta'u, eessa jechuun immoo kan jedhu immoo iddoo yookiin bakka jechuudha. Kanaaf qofaa osoo hin taane haala jireenya hawaasummaa dabalatee barruu tiyaatiraa keessatti yoomessi gochaa waliin dubbii dura ibsa kunis bakka ta'inaa yookiin seenaan gochaa murtaa'ee keessatti ibsamudha jechuudha. Yoomessi sabta'umsaa wajjin wal qabatee immoo xiyyeettiiwwan eessa akka dhufan ciisichaa saalonni gola keessa karaarraa mukaa mankuusaa fi kan fakkaatan warreen kun yeroon immoo guyyaa halkan ganama galgala warreen jedhaman yeroodha jechuudha. Waliin dubbii dhalli namaa akka jireenya waliin dubbii jechootaa fi hima garaagaraa fayyadamuun afaan tokko walii galuu fiilmii yookiin tiyaatira tokko keessatti afaan waliin dubbii kan ittiin walii galamuu qabaachuun waan ta'ee argame sana waliin dubbisaa fakkeessu dubbachuu danda'uu qabaachuu kun immoo waliin dubbii jedhameetu kan inni beekamudha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin kan inni dubbatan dubtaphee qusatamee daawwattoota yoo ta'e akka salphaatti kan galuuf gurra harkisiisamu kan booji'u jechoota ol ka'anii miidhaguu kan qabu odeeffannoo barbaachisaa kan ta'anii kan ibsu kan afaan fakkaattiin dubbataman ta'uu qabu jechoota deddeebi'anii hin dubbatamne kan qabatamaan nama amansiisan adeemsa seenaa gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisan gochaawwan kan of keessatti hammataniif kan fakkaatan gochaawwan taphee fi ta'umsaati jechuudha. Fakkeenyaaf ogeessa fayyaa, barsiisaa, qotee bulaa, ogeessa seeraa, loltuu daa'imaaf kan fakkaatan warreen kun wal qabatanii warreen jiranidha jechuudha. Warreen kana keessatti ilaallaa jechuudha. Tooftaalee waraabbii suur-sagalee taasisaa salphaadha. Isaan kana keessattis haala waraabbii yookiin sagalee sana keessatti tokko hidhamee yeroo waraabbiin jalqabu waraabbii sana keessatti suur-sagalee miidiyaa akaakuu miidiyaa keessaa isa tokko yommuu ta'u adeemsa sagalee fi suura fayyadamuu bifa suur-sagaleen viidiyoo odeeffannoo walii dabarsuu ka'utti suur-sagaleewwan wantoota baay'ee waraabnee kaa'achuu dandeenya jechuudha. Wantoonni kun immoo gochoonni waraaban kunis sirna adda addaa kanneen akka cidhaa guyyaa ayyaana garaagaraa saboota adda addaa kan namatti kan of keessatti qabate immoo tooftaalee waraabbii keessaa isa tokkodha jechuudha. Suur-sagaleen waraabbii qulqulluu ta'uu fi sagaleenis ta'e haalli sochii sirnaan qindaa'uu akka qaban kallattii iddoon waraabbii fi filatamuu kan qaban haalli naannoo seen duubee xiyyeeffannoo godhachuu qaban sagaleen wacaa bubbee namoota waraabaa jiran waliin galuu hin qabu. Wantoonni seen duubee irraa jiran hiika hin barbaachifne kan kennuu hin qaban sababa malees waraabamuu hin qaban haalli uffannaa fi teessumni namaa qindaa'uu qaba. Safuu fi naamusa eeggachuu qaba. Wantoota waraabamuu qabuu hin qabne illee addaan baasnee beekuu qabna jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu dagatinaa galatoomaa.